Nanti payah kan dubi. Nama setir gini apa? Intalli biyya qabdi hin jirne maal taati intalli? Udah, mau nak sih cewek sih nama tanah. Amin lu ina subhanallah. Nama sih kalau aja gini. Nama sih kalau. Namni addadhaa sitti himuu hin danda'u. Because gaafan gara gaggala caccabe namni sunu gaggabee ol ka'a waa'ee naan ta'e deebisee isinimmoo akkamii gaafattare. Dandeettii dho'isaa takka hin qabaa garuu ibsa. Dandeettii dho'isaa tokkoon hin qabaa sin garsiisaa yaa. Gaafuma achii bahe. Qaama kiyya irratti dhugaa rabbiin siin jaaba. Dandeettii takka hin qabaa sin garsiisa. Walitti marameetiin deebi'a. Akkam taata? Sin garsiisaa maal rakkatteeti? Wal keessuma seentaa? Walumatti gadi maramtaa? Maali? Kasam kan joosaan itti bante? Miti abboo. Anaa walli sana fakkaate kasam meerii kasam kan joo. Laal qoy wayiinsi qoy. Maal dhaga'uu jirta? Isiin amma barattee isaanii kana duraan baranne. Okay. Faaraa miti. Duris barree turre. Maalummaa ispoortii. Waan ispoortii irraa dubbachaa hin jiru waan bara. Waa'ee uumama rabbii irraan dubbachaa jira malee. Kennama irraan dubbachaa jira. Naxxaree ol deebi'uun agarree tana. Bita ispoortii dalagoo akka ittiin lafa sana naxxaree sabitti ol deebi'uun agarree. Lafatti qoftee miti waa. Naxxaree ol deebi'ee si jira. Hukumaan ta'a. Barbadeessaree deemaa jechuudha. Ispoortii siin garsiisetti lafa kufteen harrifachiisne yaan. Guys, taarikhni galabatamee haasa'uu jalqaban isaa. Ispoortii akkamsi agarsiisu garuu wayitisan. Eenyu? Maal inni? Ispoortii akkamsi agarsiisa jedheeti. Anamoo? Hai. Maal jechuun aan gallee? Singaru si qara. Guys, maal akka waan akkaatiin ani itti himu? Haati akka nyaarsi godhee as deebisee itti himu mata kanatti. Itti himu? Ittiin himamoo hin dhiisa amma. Na kadhadhu yoo akka hin dhiisu feeti. Nyarsi godhe. Ittiin himamoo maal noonu itti nusa na kadhadhu. Guys, dhaggeeffadha ispoortiin agarsiisii naan jedhu. Ni maka ispoortiin agarsiisii mee naan jedhu. Gizee hedduu ispoortanya ja'animee ispoortumaati daleetu san agarsiise. Heeti nyar hiyaa jeetuma agarsiise. Dhaabbateetuma
harka ol qabee akka takkitti ol sakaasitin achirra nyarsi godhee ciisi godhee lafa sakanaan hin jibsiitanii gaayis. Wallahi akan tae. Nama tokko ini nyiraame bakka wur jedhe atamma jechuun akkan laaf akkanuma taa'eeti wur jettee matatti silaalee wata dadhabde achi deem jetteetuma kabala dhaqacheetu finu teetta. Giseen ajjoo bacqootee achi na buusu. Akkana ajjoo. Gurra qabdee akka haalgoota kabala gurra qabdee. Olu nuti haala gadi nuti haala itti takkuma bacsi godhee achisi buusan anjee gaayis dhageessanii hunda irra deebi'ee ammallee. Yaa sabaa. Wata si dhagaa mortii muraasni dhiistee tuma gurra qabdee fuutee saaxinii wayii keessatti qolloftee bira teettee qabaate. Ajaa'iba tokkollaa. Lafa bal'aa yoo argette. Lafa bal'aa yoo agarte akkasii utaaltii dhiisaa dhiqqoo achi keessa teette. Dhiphoo agartu jettaan bira teette. Haa ta'u eega jettaniif maal jenna sima. Thank you so much. Thank you. Maakisi garuu akkan hidhadhee deemuun beektaami. Yaa ibsaa bara. Akkasiisan. Ani sammuun kiyyaa waa hedduu baadhachuu dadhabe. Amma dammoo maal hidhatte inshaallah. Jechuun yoo babbaa'atee jira akka dingataa fa'aa waa dagadhasii galee. Bilaasha gasi qabee sirra taa'ee fa'aa dagadhee akka laayifiin seene shakka. Naan galee. Saqqalame yaa. Ajaa'iba qabuun ajaa'iba qabdi yaaboo. Eega laayifii dadhabee ba'uudhaaf ka'ee waa si yaadadham jalatti. Ajaa'iba qabu walaa argitanii oromoo argitanii kun haala kanaan duuf hin deema jechuu banaan. Khalaas amma warra firii naa jaa. Rabbii kiyya. Ajaa'iba qaba yaaboo. Sanuu akkamii yaadadha beekna. Akkuma wayita kaara miidhaan adda seenu maakii. Wayita Oromiyaa maanti maakii jechuun jammarte si yaadadha wallahi. Dinka tapha taroosii Ifeema guys dhageessanii isin jecha kana qofa naa dhagaa yoo waa takka ta'e. Haay. Akka biraa akkam jirta ree? والله الحمد لله قالت الواقعيو قالت قوفتاكو قالني ربي فاتوا الحمد لله كان نقا فيا ممكن تلاقاها Dhageeffadhu amala kiyya tokko sittiin himne amala tokkoon qaba. sunoo maali Halkan fa'aa wayita ciisnu jechuudha.
subii salaata booda distii makartaa fi'aa maxbashaa fa'aa sireerra fideetiin dhahu akka nama madooshaa waa dhahu fedha beekte mataa lafarra kaa'ee jechuun qawu godha. Natti tola ni beektaa? Shibata abbaa. Distii duuba garagalcheetiin ablee tanaan ablee osoo hin ta'in muka akka ablee duubaa saniin fa'aa dhahanii beektaa? Because sa'a san maaliif ni beektaa? Sa'a ganama shumburroon ganama subii san shumburroon fa'aa waan baatuuf sagalee shumburroo sanii wajjin ritmii dhahaasii galee akka rifannaa'ee. Kanaan jetture mataa kiyya distii si fakkaatu buddee waan mataa keera ta'u. Ajaa'iba. Mataa kiyya distii si fakkaatu deema namni hundi amala qabaani. Sanis siimeen bar kan rifanneef. Diu yoo itti narraa rifatte anillee si waliin dukkaa'uun kiyya waan afaan qabne beekte. Akkas taate awwaluma fisiidhaan akka ol jiru wantoota kaateen ka'a distii matumtaa waliin an agarta. Distii matumtaa waliin an agartu hin jenne. Wallahi waan mana kana kisee yaadu waan mana kana kisee si fiisu na fakkaate. Maaliif? Hai tabuma waan biraatiin. Si fiisu. Allahu akbar maagisha. Manni si bal'ate yoo addatee keessa galla. Manni kun bareedduu na guddaan narra guddatee ni beektaa? Fiigi ammuma fiigi fixadhu fiigichi ho'itu hin jiru qaba. Ndee akka shaarukoo hasanfaa taana malee an akkas ta'uun barbaada. Haay kuchi gisee achi fiidee anis asiin fiigee. Hayi maali? Dullummaa manguddummaa keessa fiiguu hin dandeenyu dulluun. Ni fiide dhugaa rabbiin gangalatta. Haay isa kaa ibsa. Ammarraa gangalachuu baradhaa? Akka buute ni gangaladhee lafatti kuftee mudhiin si cabne. Akka buute hin gangaladhee lafa kuftee mudhiin si cabne waamuu baradhu. Ganaa manguddummaa nutti taphatu deemta maaleeti. Ganaa umurii dullummaatiin olii kan nufiisisu edda. Akkee normaalidha bar. Ajaa'iba gurgudura. Inni jalatee dhadhaa daa'im maali kana nutti ergaalee of jajjabeessina. Saniin guddattee maal? Asiin akkas jee bar. Saniin guddachuu guddadhee ammallee hin barbaachisaa. Maal akkam kun ijoollee tapsiisuu deemnu moo Waysa ajaa'iba qabda dhugaa rabbi. erga shaarukiif kaajal taana jette umurii kanaaf yaa'u. Akkuma isin dura lafa dhooynee namni itti golfineef jajjabeessuu qabnanneeti. Nama duratti maal goonaa kaajaliif onni taanaa silan. Maal manna gas ga'u turuu nutti hin saamatu yoo dullummaa kanaan lafa dhooyne soos hin jajjabeessu. Akkaan hin jirsin qabaa. Ufee qabate jajjaba. Jajjaba wallaahi.
Allahu Akbar. Ganama Leon irraa gara Paaris maratoonii fiigaa. Salaamu alaikum. Maaki masaanuu siif taa'uu ibsaa hin jaaladhaa. Egaa dubbifin galchaa qoy. Maamiitu gootu. Eenyu muuyit godhani muuyitin goone boo bismillaahi man tateeti. Eenyu muuyit godhe hoo? Nama muuyit godhe isa? Galchaani. Maal gochuu galchaa? Mannoo akka nama hayyamu galchaa jirtu. Sagalee ol fuutee maa dubbista duuba? Komantii masii dubbisee kanaan yoo hayyamtu taate galchi yoo hayyame waan gochuu galchita. Aanaan fayyadu asuma maaliif dubbista komantii sagalee ol fuutee? Si gaafataa jirti jedhee dubbisa lafa garaan jabaattooti. Egaa ol galchuuf hin deemaa baraati eenyu muuyit godhe sila? Itti gaafatamaa kiyyahoo silkii teessan banee dubbisa. Silkii teessan banee dubbisa. Addunyaatti nurraa kuffisaa. Itti gaafatamaa kiyyahoo. Wayyee haasaa. Du'ii jechuun akkuma gagacciitu.